Mucaan tokkum yommuu harmeensaa gabaa deemtee hojii hojjechaa oole hundaafim gatii shallagatam. Shallaga gatii kanam xaliyaadhaan barreessim minjaala irra kaa'am. Harmeen isaa dhuftee yommuu xaliyaa sana bantum xalayichi akkas jedham. Gatiin ati har'anaaf kaffaluu qabdu akka armaan gadiitiin. Amma ati gabaatii galtutti kanan obboleettii koo ishee xinnoo eegeefim qarshii tokko. Kanan mana qulqulleesseefim qarshii tokko. Kanan laga bu'ee bishaan waraabeefim qarshii lama. Kanan uffata miicee bakkeedhaa funaanee manatti ol galcheefim saantiba 75 naaf kaffaluu qabda kan jedhu barreeffamee jira. Harmeen isaas xaliyaa sana erga dubbistee fixxee booda garagalchitee duuba isaarratti akkas jettee barreessiteefi kanan ji'a 9 caalaa garaa koo keessatti si baadhee meeqanaaf kaffalte. Xuriifi hajaa keessirraa miicee isan si guddiseefi meeqanaaf kaffalte. Akka ati guddatte nama taatuufi isa sitti cabeefi meeqanaaf kaffalte. Ibiddaan guggubadhee nyaata hojjedhee ganamaa fi galgalaa si nyaachisuuf xaaree meeqanaaf kaffalte. Anoo isaati jettee kana siifan kaffalaa ati garuu isaan siif oole hunda kaffaluu dandeessaaree jettee barreessitee xalayaa sana achuma minjaala irra keessee. Mucaanis xalecha fuudhee dubbisee imimmaan ija irraa dhangalaasee obsa dhabee sagalee ol fuudhee booyuu eegalee. Quba isaa ishee xalayaa sana barreessitee gaabbiidhaan abaaree harmee isaa bira deemee lukatti jigee mormatti maramee dhiifama gaafate. Mucaa kanaa waan kana beektee fi guddadhu jennaan gumachaa dholiin kennanuuf oolan deebisuu miti bira gahuu hin dandeenyu. Oolmaa isaan nuuf oolan rabbii isaaniif haa deebisu. Nama jireenya isaa guutuun siif jiraate gatii dhabsiisuun oolmaa isaa balleessuun sirrii miti. Inni guddaan oolmaa nuuf oolamee jiru beeknee galata galchuun beekaa nama taasisa. Viidiyoo kanam nama galata guddaa isiniif oole hundaaf sheerii haa goonu. Gurbaa qaxalee keessan kanam TikTok isaa fi YouTube isaa subscribe gochuun hin dagatinaa isiniin jecha yeroo gaarii qabaadhaa.